kabajamtoota hordoftoota chaanaala Madawlaaboo Miidiyaa kun Madawlaaboo Miidiyaa irraa gama keessaniin kan keenya oduudha jalqaba irratti hanga footoo duutiin isiniif eegalla chaanaala keenya subscribe like godhuu hin dagatinaa isiniin jenna maatii chaanaala keenyaa kan hin ta'in maatii chaanaala keenyaa tahaa isiniin jenna jalqaba irratti hanga footoo duutiin isiniif eegalla. Magaalaa Finfinneetti konkolaatonni mootummaa koodii 4 seera tiraafikaa cabsuun rakkisaa jiraachuun dhagahamee kan jiru. Dhimmi galaana diimaa yeroo ammaa kana keessatti addunyaadhaaf yaaddoo ta'ee kan jiru. Addunyaan yaada garagaraa dhiyeessaa kan jirtu. Bulchiinsi Tiraamp lakkoofsa baqattoota Ameerikaa seenanii eeyyama argatanii namoota 7,500tti daangeessuu isaatiin lammiilee Afrikaa kibbaa keessaa immoo dursi kan kennamuuf warra adii ta'uudhaas eeranii kan jiran kanaa fi oduulee kanneen biroo kan harkaa qabnuudha. Isin amma dhumaatti akka faana turtan gamanumaan isin gaafanna. Chaanaala keenya subscribe godhaa. Magaalaa Finfinneetti konkolaataan mootummaa koodii 4 seera tiraafikaa cabsuudhaan magaalicha keessatti jeeqaa jiraachuu biiroon to'annoo tiraafikii beeksisee kan jiru. Akkasumas konkolaachiftonni koodii 4 yaada ani akkaan fedhen godhuu danda'a kan jedhu seerota cabsuudhaan magaalattii keessatti seeraa fi dambiiwwan biyyattiin ittiin bulu cabsaa jiraachuudhaas eeramaa kan jiru. Sababa kanaanis ji'oottan sadan darban keessatti konkolaachiftota konkolaataa mootummaa 270 olitti adabamuu isaaniitiis raadiyoon magaalaa Shaggar yeroo sanitti hin gabaasee kan jiru. Hooggansa tiraafikii magaalaa Finfinnee Daayiriktarrii to'annoo tiraafikii obbo Ayyaala Teessaa akka jedhanitti seera kabachiisuuf bu'uura seeraa fi seera duratti walqixxummaan akka jirus eeranii kan jiran. Qondaaltonni tokko tokko karaa isaanii eeyyamamin konkolaachisuu isaaniitiis ibsanii kan jiranidha. Obbo Ayyaaleen itti dabaluunis konkolaachiftonni kunneen dambiiwwan atoobisii qofa eeyyamameef gubbatti konkolaachisuudhaas eeranii kan jiranidha. Kunis dambiiwwan namoota kabajuu qaban osoo hin kabajin seera jala oolfamuu akka qabanis eeranii kan jiran. Waajjirichinis yeroo ammaa kana qondaaltotaa fi konkolaachiftota seera cabsan kanneen ibsa tiraafikii fi dambii isaanii hayyama gubbaa konkolaachisummaa kamiyyuu adabamuu akka qabanis eeranii kan jiran. Akkasuma malees lakkoofsni gabatee konkolaataa seera cabsaa jiru yeroo ammaa kanattis konkolaachiftota mootummaa akka ta'es reen koodii 4 akka ta'es eeramaa kan jirudha. Kunis rakkoowwan magaalattii keessatti uumaa jiraachuudhaas tarkaanfiin addaa ittiin fudhatamuu akka qabus eeranii kan jiranidha. Gamtaan Afrikaa bu'uuraalee misoomaa seektara aviyeeshinii addichaa misoomsuudhaaf karoora doolaara biiliyoona 30 ifa taasisee kan jirudha. Walgahiin faayinaansii bu'uuraalee misoomaa Afrikaa aangoota guyyaa 3 kan gaggeeffamee ture Onkoleessa 30/2025 irratti kan xumurame hoggaa ta'u Leerota Maatuu Baajii Komishinii Misooma Bu'uuraalee Misoomaatii fi Inerjii Gamtaa Afrikaa geejjiba qilleensaa fi akkasumas garaagarummaa bu'uuraalee misoomaa aviyeeshinii ardii Afrikaa fooyyessuudhaaf kan xiyyeeffate ta'uudhaas kunis doolaara biiliyoona 30 kan ifoomse ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Gamtichi lakkoofsa imaltoota xiyyaaraa Afrikaa kan bara 2024 miiliyoona 100 fi miiliyoona 60 irraa bara 2050tti gara imaltoota miiliyoona 500tti ol guddisuuf kan kaayyeeffate ta'uu fi kanaafis karoora investimentii bu'uuraalee misoomaa aviyeeshinii ardichaa nageenya imaltoota sirna mirkaneessuudhaaf shoora guddaa kan qabu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Qarshiin kunis ijaarsa buufataalee xiyyaaraa fooyya'insaa fi akkasumas suphaa dhaabbilee xiyyaaraa suphuu fi sirna aviyeeshinii fooyyessuudhaan humna namaa fi teekinooloojii dhimmoota wal fakkaatan kan kennan ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Gamtaan Afrikaa doolaara biiliyoona 30 ol biiliyoona 10 mootummaa Afrikaa fi baankiiwwan misoomaa fi deeggartoota irraa walitti kan qaqqabame ta'uu fi doolaarri biiliyoonni 20 ammoo deeggartoota aviyeeshinii fi fandiiwwan garagaraa fi abbootii qabeenyaarraa walitti qaqqabame ta'uudhaas eeranii kan jiran. Qarshiin kunis karoora sochii geejjiba bilisaa qilleensaa Afrikaa kan wal qabatu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Leerota Maatuu Baajii Komishinii Misooma Bu'uuraalee Misoomaa fi Inerjii Gamtaa Afrikaa geejjiba qilleensaa fi Afrikaa murteessaa ta'uudhaas dabaluudhaan ibsanii kan jiranidha. Walgahiin kunis ministeerota geejjiba biyyoota kanneen garagaraa kan irratti hirmaatanii fi saaraa gadii biyyoota daandiiwwan xiyyaara Itoophiyaa dabalatee hojii raawwachiiftootaa fi bakka buutonni sarara daandii xiyyaarichaatis marti argamanii akka jiranis eeranii kan jiranidha.
Itoophiyaa fi Eertiraan waraanatti seenuu mala kan jedhu sodaan ni jira. Dabalataanis garuu gorsitoonni ol aanoon biyyoota lamaanii wal himachaa jiraachuu fi qeeqa garagaraa qeeqaa jiraachuun isaatis kan dheeramudha. Dhiyeenya kana ammoo mootummaan Itoophiyaa xalayaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii barreessuun isaa yeroodhaa gara yerootti gama keessaniin gahaa kan turre ta'uun ni yaadatama. Eertiraan TPLF waliin hidhannaa qabaachuudhaas yeroo san irratti waraqaa barreeffame irratti dubbatame kan turedha. Inumayyuu Eertiraan TPLF waliin hidhannaa guddaa qabdi kan jedhames qeeramaa kan jiru. Waraana Simodee jedhamu tolfachuudhaan Eertiraan shira waraanaa hojjechaati jirti jechuudhaan Itoophiyaan achirratti qeeqtee kan jirtudha. Keessumattuu Itoophiyaan dhimma ulaa galaanaa argachuu irrattis imalli isiin godhaa jirtu kun ifatti baasuudhaan namoota adda addaatiin xiyyeeffannoon gama Itoophiyaatiinis kan jirtudha. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad dabalatee qondaaltonni Itoophiyaa dubbiin Itoophiyaan ulaa galaana diimaa argachuu kunis dogongora waggaa 30 dura qaamota kaabinee fira warra Eertiraatiin kan laatame ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Jechi kunis wayita dubbatamutti jechi kunis warra Tigraayiif akka dubbatames eeramaa kan jirudha. Sirni eebba kitaaba mootummaa ida'amuu jedhu irratti haasaa kan taasisan galaana diimaa bahuu keenya hin oollu jechuudhaanis achirratti dubbatee ergasii as dubbiin kun oo'aa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Kanarraa ka'uudhaanis biyyoonni lamaan waraanatti seenu mala kan jedhu addunyaan yaaddoo waggaa bara 2025 keessatti biyyoonni lamaan wal rukutu mala kan jedhu Afrikaa keessaas biyyoota yaaddoo uuman keessaa isaan lamaan tokkodha. Itoophiyaa fi Eertiraan waraanatti kan seentu yoo ta'e balaan biyyoota lamaan mudachuu danda'as jedhanii kan jiranidha. Biyyoonni lamaan waraana kibba Itoophiyaa keessatti hirmaachaa jiran harka keessaa qabaachuudhaas addunyaan eeraa kan jirtudha. Itoophiyaa fi Eertiraan lolaaf haariyaa miti kanneen jedhanis ni jiran. Itoophiyaan walabummaa labsattee osoo hin turin biyyoota lamaan waggoottan lama oliif ijibbaachaa akka turtees eeranii kan jiran. Waliigaltee Aljeers irratti waliif mallatteessanii lolichisanii yeroo sanittis dhaabbate akka tures eeranii kan jiran. Waraanni dhaabbachuun biyyoonni lamaan walitti dhufeenya isaa waggoottan 20f addaan muratanii akka turan ni eerama. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad bara 2018tti aangotti wayita dhufe hordofuudhaan araara nagaa biyya Samaraatii wajjin gaggeessee kan jirudha. Waliigaltee galaana diimaatiis yeroo sanitti walii galanii akka turan ni yaadatama. Seenaan akka eerutti ammoo asab abbummaadhaan lafa Itoophiyaa gama Affaariin akka walitti qunnamuus eeramaa kan jiru. Abbummaadhaan yeroo sanitti abbummaa kan qabu Itoophiyaa akka ta'es eeramaa kan jiru. Wayita dargiitis dargiin sababni aangoorraa bu'ees sababa kana ta'uudhaas eeramaa kan jirudha. Kunis dhimmi kun yaaddoo waggaa kanaatis tahee kan jirudha. Kanaan guyya guyyaadhaan ammoo yaaddoo addunyaan waan garagaraatiin dhiyeessaatii jirti. Yeroo Ameerikaan naannawa Israa'el tasgabbeesseetiin jirjettee yaaddu kanatti yeroo ammaa kana Hizbullaan of ijaaree deebuun isaatis dhagahamee kan jiru. Israa'el Hizbullaan deebuu isaa Libaanos irratti balaa ta'uudhaas akeekkachiistee akka jirtu eeranii kan jiran. Ministeerri dhimma alaa Israa'el Gideon Sa'ar gama isaaniitiin Hizbullaan deebuun kun Beerutiif balaa ta'uudhaas ibsaa kan jiru. Sa'ar gama isaatiin Hizbullaan deebi'ee of ijaaruuf hidhannoo gochaa jiraachuu fi akkasumas tattaaffiin inni godhaa jiru kunis baay'ee dinqisiifatamaa ta'uu eera. Dhimmoota hedduu hordofaa akka jirus ibsee kan jiru. Ministeerri ergamtuu addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Libaanos Jenen Hern waliin mari'atan booda yaadni kunis akka qoodame ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Dhimmichi kunis yaaddoo keessa isaan buusee kan jiru ta'uudhaas eeramaa kan jiru. Hizbullaan deebi'uun kun nageenya Israa'elii fi egeree Libaanos irratti balaa akka ta'us fuuleeksi isaanii irratti barreessanii kan jiranidha. Israa'el keessumattuu dhiibbaawwan garagaraa gama Hizbullaatiin kan itti dhufaa ture ta'uudhaas eeranii kan jiran. Ministeerri dhimma alaa kunis Israa'el baagiddu galeessaa keessatti nagaa akka barbaadutti akka hin argamnes eeramaa kan jiru. Erga waraanni Gaazaa ke'as Israa'elii fi Hizbullaan waldhabdeewwan dhukaasaa hedduu gaggeeffame akka tures eeramaa kan jirudha. Trump baqattoota USA'tti ayyama argatan 7,500tti xiqqeessuu isaatiin lammiilee adii Afrikaa kibbaatiif ammoo dursee kan dhagahamee kan jiru. Bulchiinsi Trump lakkoofsa baqattoota Ameerikaa seenanii ayyama argatanii bara dhufurraa kaasuudhaan nama 7,500tti daangeessuudhaan lammiilee Afrikaa kibbaa adii ta'aniif ammoo dursi kennuun yaaddoo biyyarratti uumee jira. Tarkaanfii kanaas kan ibsan Kamisaa Kaleessaa White House erga baasee booda lakkoofsi kologaltoota biyyattii
ayyama argatanii pirezidaantii biyyattii duraanii Joon Baayideniin 125 kan ture murteessee hoggaa ta'u yeroo ammaa kanas 7500tti gabbuusuu isaatis eeranii kan jiranidha. Herrefamuun lakkoofsa kanaatis sababa kan kannan hoggaa ta'u yaaddoon namummaa waan jiruuf fedhiin biyyoolessummaati jechuudhaanis eeranii kan jiranidha. Ammajjii darbee Tiraamp ajaja baaseen sagantaan eeyyama baqattoota Afrikaa dhorkuudhaan qondaaltota Ameerikaa nageenya biyyoolessaa Ameerikaa tiksuudhaaf kologaltummaa xiqqeessuun murteessaadha jechuun isaatis kan yaadatamudha. Lakkoofsi baqattoota ayyama argatanii xiqqoo bira kan galmaa'e hoggaa ta'u bara aangoo duraanii Tiraamp bara 2020tti namoota 15,000 qofa akka tures eeranii kan jiranidha. Ibsa isaa marsariitii waajjira galmee federaalaa irraa baheen baqattoota 7,500f eeyyama yeroo ammaa kana keessatti kennuudhaas eeranii kan jiran hoggaa ta'u lammiilee adii Afrikaa kibbaa fi namoota biyyattii isaanii loogiif saaxilame kanneeniifis dursa akka kennanis eeranii kan jiranidha. Gurraandhala darbe pirezidaantiin USA Afrikaa kibbaadhaafis deeggarsa kennaa akka ture hoggaa ta'u hawaasni adiin Afrikaa kibbaa keessa jiran biyya isaanii sanyii warra dachii Faransaay Afrikaa kibbaa qubatan ta'uudhaas dheeraa kan jirudha. Kunis eeyyamni isaanii dursa kennamuu fi akka qabus eeranii kan jiranidha. Waashingtanitti ambaasaaddarri Afrikaa kibbaa Ibrahim Rasul Tiraamp ol aantummaa warra adii sochoosaa jiraachuu fi warra adiitiif dursa kennaa jiraachuudhaas qeeqanii akka turan kan yaadatamudha. Caamsaa darbee pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siraal qonnaan bultoota adiin biyya isaanii jiran ajjeefamuu fi akkasumas ari'amaa jiraachuudhaas pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gaafate akka tures kan yaadatamudha. Garuu White House viidiyoowwan lafa qonnaan bultoota adii irratti awwaalaman jedhee akan baase ture san dogongora ta'uudhaas yeroo sanitti eerame akka tures kan yaadatamudha. Ameerikaan daawwannaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa booda lammiilee adii Afrikaa kibbaa 60 ta'aniif kolugaltummaa ayyamamuu kannanii fi akka turanis kan yaadatamudha. Mootummaan Afrikaa kibbaa lammiilee adii Afrikaa kibbaa loogiin irra gahaa jira jechuudhaanis haalee akka ture kan eeramu hoggaa ta'u imaamanni Ameerikaan yeroo ammaa kana Afrikaa kibbaa ummata adiidhaaf dursa kennaa jirtu kun dhimma sirriitii miti, dhimma namoota adiitiif dursa kennaa jiraachuu malee dhimma biraatii miti jechuudhaanis eeranii kan jiranidha. Ameerikaan amma ifatti ummata adii qofa kan deeggartuu fi michuu ummata adii qofa akka taatus eeranii kan jiranidha. Ameerikaan yeroo ammaa kana keessatti BTC hacuuccaan irra gahaa jiru michoota Ameerikaa Afgaanistaan baha giddu galeessaa keessatti loltoota Ameerikaa deeggaraa jiran irrattis miidhaa gaggeessuu isaaniitis eeranii kan jiranidha. Yeroo ammaa kana lakkoofsa kolugaltummaa haala kanaan gad xiqqeessuu fi ammas namoota warra adii qofaaf dursa kennuu isaaniitis eeranii kan jiranidha. Kun dogongora ta'uudhaas qeeqtoonni biyyoota Afrikaa kibbaa qeeqaatii jiran. Oduuleen guyyaa kanaaf walitti qabannee kanaan gammaa isin dhageessaa turredha. Oduudhaan kan isin faana ture ana Aanisu Ahmadii. Chaanaala keenya subscribe like godhuudhaan akkasumas sagantaalee teenyaa fi odeeffannoolee keenya kanneen garaagaraa akka hordoftan gamanumaan isin affeerra.